Harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenya kun waliif miidiyaa kan karaa toora yuutuubii keenyaa isin qaqqabudha. Hayyeen daawwattoota keenya guyyaa har'aa keessummaa nama jabaa ta'e tokkos affeerradheen jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Waliifi waloon marmaari falmii saba kee baraari. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Waliifi waloon marmaari falmii saba kee baraari. Yeroo bareedaa qabdan irraa qooduudhaan afgaaffii keenyaaf asitti waan argattanii fi anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Galatoomii Anduu. Hayyee mee daawwattoota keenya baay'een isaanii isin beeku mee warra isin hin beeknee fi mee itti beeksisame. Maqaan kiyya Ayyaanaa Hayilee Dheeressaa hundarraa ayyaana dagaa horoo hawwii jedhee duubarraan hallayyaadha. Maqaa kiyya yoon akkas jedhee maqaa kaakilee boodatti na baasanii ayyaanaadha. Maaliif akka jedhan immoo warra kiyyatti beekamaaf akka ayyaana baasanii garuu aqeessa afaffaarratti dhaqee ayyaana ta'a. Maqaan jechuu kooti. Akkananii dhaladhee guddadhee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda qotee bulaa Abee Dullachaa jedhamudha. Iddoo addaa Qaraaruu jedhamudha. Kutaa mana barumsaa ta'uun gahee dura yaa ijoolleen baadiyyaa waggaa 7-8 duran galtu mana barumsaatti horii makana tiksaa dirree keessumaa taphachaa ganna bishaan makana daakaa guddanne naannoon kee dirreedha. Ganna bishaanii dirreen guutaa ganna dheegnee bishaan makana daakaa horii wajjin turre. Egaa akkuma ijoollee baadiyyaatti umuriin gaafa ga'u barumsaa fi barumsa tokko bara barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gitiloo Naajoo jedhamu aanaa Horroo keessatti baradhe. Kutaa 8ffaa ministiisa jedhan kana xumurree kutaa 9-10 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Shaambuutti baradhe. Kutaa 11-12 immoo sooshaal saayinsii galle naachuraal saayinsii dhiibne sooshaal saayinsii galle. Kutaan 10 rakkisaadha yookaan sooshaal immoo naachuraalii galta jedhameeti kan kutaa 10 dabartee kan gaafatamu. Anillee naachuraaliin jaalladha ture ka keemistirii faa fiiziksii faa kanan jaalladha ture maatisii faa kana. Pireejar jedhu kanuma hiriyootuma kootu gaafa isaan sooshaалii galan wajjin sooshaалii gale. Kutaa 11 kutaa 12 achuma mana barumsaa sadarkaa mana qophaa'inaa Shaambuutti baradhe. Kutaa 12 xumurree yuunivarsiitii Gondaritti waggaa 3 baradhe. Yuunivarsiitii Gondaritti dipaartimentii ikoonomiksii baradhe waggaa 3. Barataa ikoonomisiin ture jechuudha Gondaritti. Achi gara waggaa 2-3 hojjedhee maastarsii koo ikoonomiksii waan xumure. Haalli barumsa koo fi haalli akkaataa deemsa koo kana fakkaata. Mee gara dhaabbata kana dhaabuuttoo yoom dhuftan? Gara waliifitti kanan dhufe otoon ATA jiruuti. ATA jechuun Agricultural Transformation Agency dha kan ministeera qonnaati. Yeroon ministeera qonnaa keessa ture hojiin kiyya National Industrial Survey dha. National Industrial Survey jechuun qorannoo dhaabbilee mootummaa akka sadarkaa federaalaa qabanii hamma gandaatti jiran keessatti hojii World Baankii fi Bill Gates Foundation Itoophiyaa deeggarantu jira. Achi keessatti dhaabbilee gara 10 qoranna ture yeroo sana keessatti sadarkaa aanaatti. Ramaddiin kiyya naannoo 4 Oromiyaa, naannoo Kibbaa, Tigraay fi Amaara ture. Hojiin keenya inni guddaa yeroo sana dhaabbileen mootummaa waajjiraalee mootummaa maal fakkaatu kan jedhu ture. Akkasumas deeggarsaa misooma qonnaa keessatti maaltu dhaabbilee wajjin deema kan jedhu ture hojiin keenya. Keessumattuu yeroo sana keessatti waajjira qonnaa, waajjira bulchiinsaa, FTC akkasumas immoo qorannoo waldaalee bu'uuraa, maayikiroofaayinaansiiwwan akkasumas immoo waldaalee hojiin gamtaa bu'uuraa yuunaniiwwanii fi saakkoo warra jennu kana piraayimarii kooperaatiivii warra jennu kana ture. Piraayimarii keessaa saakkoo warra qusannoof liqii kanarratti baay'inaan hojjechaa turre.
yeroon ani gara dhaabbata osoo hin dhaabiin dura yaa dargaggoonni hiriyoonni koo kiiloo 4 jiran jiru baay'inaan jiran jiru. Isaa wajjin sadarkaa garaa garaatti dhagarra ture. Utuman ATA hojjedhu ani NGO kana baay'een yaalaa ture dhaabee yeroo sana kotoon ATA jiru yeroon Adaamas ture mana intina NGO gara lamaan tokko dhaabne ture keessumattuu Green School Association manneen barnootaa Itoophiyaa keessa jiranii magariisuu irratti NGO tokko gara waggaa lamaan bulchee akkasumas immoo Forum for Livelihood kan jedhamu NGO tokko gara 2005 2006 2007 akkasumas utuman ATA jiru hojjechaa turre. Yeroo sana keessatti dhaabbata dhaabuun kan jedhu namoota baay'ee wajjin sochiin koo baay'ee ture. Keessumattuu kiiloo 6 keessa bara 2003 4 5 naannoo kiiloo 6tti dargaggoonni keenya baay'een wal argu turanii. Social interaction kana keessatti bara 2003 2004 gara namoota 14 taanee wal hirmaannee mana bunaa jabanaa banuu ture kan yaada ture. Gara 8 hojjennee manni bunaa sun cufame. Maal rakkoo maaliitiin immoo birris muraasa duwwaa ture kan qabnu yeroo keenya xiqqoo turanii. Namni baay'een fayyadamu. Namni baay'ee caalaayyuu bulchiinsi isaas rakkisaa ture. Yaa'u manni buna jabanaa sadarkaa ittiin manni ta'u jira. Nuyi immoo yaangiidha jijjiiramu barbaanna roba birrii argachuu barbaanna. Gara 8 9 erga jetamee baran cufame. Erga abdii kutachuun faan jiru ture. Cufame gaafa cufamu qodaa keenya mana bunaa jiru walitti qabannee Bofiqoo Risaa Mucaan jedhamu tokko jira asuma Riyaa keenya keessaa mana isaa kaawwanne. Mana bunaa cufnee gallee dhaqnee kaawwannee ji'a mana isaa keenya booda cufannee galle. Cufannee gallee fudhan hiranne qodaa sana qodaa bunaa sana binnee sana hiranne akka qooda keenyaatti hirannee galle. Yeroo sana ani ATA waan turee fi rakkoon gurmaa'insa keessatti argee sanadha kan gara waliifitti nu fide. Gurmaa'insi yeroo sana turre namoota 14 13 taana kan turre informaali ture. Informal gaafa jennu waan seeraa waa walitti dhufu waa manaamni hin qabu ture. Namni yeroo sana keessatti 2003 2004 2005 keessa paashinii qaba malee faayinaansii hin qabu. Ogummaan hojjetu barumsa jira malee muuxannoon hin jiru. So namoonni baay'een informal groupiitti irratti ture waan ta'eef rakkoomti fura jedhee ani yeroo sana keessatti rekomendii godhe legal institution frameworkidha. So adeemsa keessa namoonni baay'een wal mufatee deemee inni kaanii buna jabanaa booda kasaree waltiin deebinuu nama hojjetu gaafa dhufu yaanni ani jalqaba irratti fide waalqoodha microfinanceedha. Hojii koo keessa ATA keessa waan tureef keessumattuu waldaalee hedduu naannoo Kibbaa, naannoo Oromiyaa, naannoo Dabuubii, naannoo Tigraay keessatti keessumattuu warra World Baankiidhaan deeggaramanii waldaa qusannoof liqii baay'eetu baadiyyaa Oromiyaa keessa jira. Hojii nuti kiiloo 5tti yeroo sana kiiloo 6tti hojjechaa ture sun hamma sanaallee hin ga'u. Isaan sun baay'ee seeraan hojjetu, deeggarsa leegaal giraawundii qabu, gurmaa'insa qabu, koree qabu, seeraan bulu. Keenya immoo paashinii matu jira waan ta'eef ogummaa jira paashinii jira malee hojiin biraa hin jiru kan hojjetamaa ture yeroo sana keessatti jechuukooti. So dhaabbata yeroo sana informaalii nama wajjin deemuu haasofsiisuu caalaa wanti gaarii jiru ani argee osoo formaalii walitti dhufnee qusannee waa godhannee wayya malee informaalii gaafa deemnu hin guddannu waan jedhuun yaada kana isaanitti kaasee bara 2006 keessa ji'a fulbaanaa onkoloolessaa irratti hojjenne. So qusachuutu gaariidha waan ta'eef kanaaf immoo furmaanni waldaa hojii gamtaa qusannoof liqiidha waan ta'eef kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaa haasofsiisnee ishiin jedhanii dambii hojjennee namoota 29 taanee bara 2006 ji'a sadaffaa keessa waldaa hojii gamtaa qusannoof liqii taanee jechuukooti. Yeroo sana isa namoonni mufates namoota ba'es namoota egaa informaalii namni yaangiin gaafa dargaggeessi gaafa dargu waayoo dhabu gaafa waa diigamu deebisee wal arguutti mufata waan ta'eef sirreeffama yaadaa sirreeffama goone namoota gashinas qabna 2006 keessa bifa kanaatiin waraqaa ragaa arganne. Isumaan yaadumani ATA irra ture sanan fidee institution frameworkii barbaachisaa waan ta'eef koree dhaabne. Seerumti waldaa hojii gamtaa qusannoof liqii koree nama gosa garaa garaa sii dhaaba. Koree sana keessatti koree hojii raawwachiistuu jira, koreen qusannoof koreen liqii jira, koreen to'annoo jira, koreen hawaasummaa jira gosa 4 jira. Yeroo sana kutaa bara 2006 keessa ga'ani walitti qabaman ta'e yeroo koree hojii raawwachiistuu keessatti filatame 2006 koree hojii raawwachiistuu keessaa boordii walitti qabaa boordiin ta'e walitti qabaa boordiin immoo karaa biraa walitti qabaan koree hojii raawwachiistuu walitti qabaa boordii ta'a.
yeroo sana keessatti 2000 fi hundeeffama sana keessumattuu koree hojii raawwachiiftuu nama 5 turre yeroo sana ani walitti qabaan ta'ee Rooberaa Luluu itti aanaa walitti qabaa boordii ta'ee Jiniinus Galataa barreessaa ta'ee Dachaasa Abdiisaa abbaa herreegaa ta'ee Sooromee Lataa immoo qarshii qabduu taate namoonni koreen hojii raawwachiiftuu hojii guddaa waan qabuuf 2006 hamma 2008tti bifa kanaan leegaalii turre. Egaa nan hundumtuu bifa garaa garaa maan walitti dhufe waan ta'eef erguma leegaalii taanee boodayyuu hojiin gidduutti immoo akka babatee deemuu dadhabe. Hundumtuu koreedhaan hojjetaa hundumtuu kan saafaana fiigaa inus caal ta'uu hin dandeenye. Ani immoo 2006 amma 2007tti maasasii barachaa ture maasasii koreen hojii raawwachiiftuu effektiif ta'uu hin dandeenye koreen boordii uffachiif effektiif ta'uu hin dandeenye bara sana keessatti. Sababiinis hojjetaa hin qabnu namni foormaalii hojii kana hordofee deemee hojjetu hin jiru. Kanumaan turre yaanni garuu yeroo koree itti dhufne keessatti 2006-2005 kan ture yaanni akka Oromootti hojii bal'aa hojjechuu qabnaan akka turte gara waldaa hojii gamtaa qusannoof liqiitti yeroo dhufne booda yaa'ii dhaabbilee garaa garaa dhaabuu qabna ganyas ture. Garuu otoon qusatiin otoo qarshii tokko mun qabaatiin immoo dhaabuu waan hin dandeenyeef yeroo 2006-2008tti qarshii sana turre. Ani akkuma maasasii koo eebbifametti dhaabbanni kun guddachuu qaba gaafa jedhamu 2007-2006 yeroon keessumattuu yeroon barumsa irra ture keessatti hojii ATE irra ture konsaltaansii keessatti waan baay'ee na fayyadeef konsaltaansii dhuunfaa koon banadhe. So 2006-2007 otumaan konsaltaansii banadhee booda hojii dhuunfaa koo waan hin qabuuf daayireektirii ATE irraa badaa hojii on ofii hojjechaa asiitii kan koos waan xumureef 2008 keessa garuu maal goone walii fi guddisuu keessatti hojjechaan barbaachisaadha yeroo jedhamee itti amanamu 2008 ji'a fulbaanaa keessa murtoo kan argate ani hojjetaa jalqabaa ta'e 2008 ji'a sadaffaa keessa kan ani qacarame yeroon qacaramee dhufu sana yaa umrii tokko illee hin jiru yaa qusannoomaaf liqiidha birrii 29 akkas walitti qabne miseensummaa gatii miseensummaarraa birrii sana immoo fuunee yuunanii Finfinneetti miseensatti hin taane birrii hin qabnu garuu yaadni ture gaafa dhufu miindaa jalqabaa duwwaatu kan kaffalame walitti buufanne namni baay'een birrii 500 walitti buufannee hojii itti ufsina jedhee gaafuma jalqabaan dhufee hojii jalqabu birrii miindaa jalqabaa kaffaluu dadhabne walitti buufne. So yaadni 2008 keessatti ture maadha hojjetaa qacaroo caalaa hojii cimsanii qabsi waan tureef akkuma hojjetaa ta'ee dhufee ji'a 3 keessatti miseensa hedduu horanne miseensa gara 300 wayii horanne aan dhufee hojjetaa gaafan ta'u. Aqee juma 3 ji'a 4 otoo hin ta'in of danda'ee gara 300 ol rees goonee waldaan qusannoof liqii keenya jalqabaa of danda'e. So ji'oota egaa yeroo sana keessatti sagantaa manaa qopheessuu paakeejii garaa garaa qopheessuu namoonni akka isaan waldaa kanatti hirmaatan akka isaan dhufan goone isaan namoonni baay'een nu sibatanii hojjetaa lammaffaa abbaa guddaa sadiisaa dabalanne egaa herreenyutti baay'achaa namseensi baay'achaa deeme otoo hin beekin miseensi waldaa qusannoof liqii keenya baay'ate. Hawaasni keenya baay'ee hirmaatee keessumattuu warra naannoo Finfinnee jiran barattoonni kiiloo 6, kiiloo 5, kiiloo 4 hirmaachaa baay'ee turanii namoonni bakka garaa garaa wal dhaga'anii maatii wal fidanii miseensa ta'aa turanii 2006 keessa 2008 keessa baay'ee gaafan milkoofnu namoonni hojjetaa gaa yeroo sana turre keessatti obbo Guddataa anaa fi iddoo sheeroo turre miseensi baay'achaa gaafa deemu koreenis aktiif ta'aa dhufe. Keenya akkuma isiniin kaasu yuunivarsiitii garaa garaa barsiisota dhufantu ture baay'een sana yeroo kana jooyin godhan ture. Namoota baratan kiiloo 6, kiiloo 4, kiiloo 5 irra waan turaniif namoonni suni yaada dhaabbilee garaa garaa dhaabuu jedhutti dhufne jechuudha. Yeroo sana jaree koreen assaayimentii naa laate koreen boordii waliif saakkoo yeroo sana ture sun keessumattuu koreen hojii raawwachiiftuu yaada sanaa kenne achumarraan dhaabbilee keessatti yaada lama wal falmaa ture. Namoonni tokko dhaabbilee muraasa dhaabna dhaabbuma tokko dhaabnee saakkootti dabalee dhaabnee guddisaa deemna kan jedhu jira. Yaanni kaan immoo akkaataa ogummaa namaatti hiruuf nama sirmaachisuuf hundeessaa baay'ifachuu fi dhaabbilee garaa garaa dhaabuu qabna akka ogummaatti kan jedhu dhufe. Yaanni dhumarratti mo'atee argame akkaataa sektara jirutti ogummaan namni hundumtuu haa hirmaatu kan jedhuutiin ta'ee namoota miseensuma saakkoo keessa turan keessaa walitti qabeen dambii hojjennee jalqaba irratti dhaabbata 3 dhaabne yaa'eef dhiyeessine gaafa 23 duwwaa 6 keessatti yaa'ii waliigala saakkoo waliif saakkootu dhiyaate yaadicha kan waliif saakkootti kenname
2008 saakkootti gaafa kennamu waliif heelzikeerii, waliif edukeeshinii fi waliif konistiraakshii ture gaafas kan jalqabatti yaadame. Gaafas yaa'itti gaafa yaa'iin dhiyaatu hundumtuu sagalee guutuudhaan mirkaneesse. Dhaabbileen kun haa dhaabatu jedhu kan murteesse miseensa waliif saakkooti. Miseensa qusannoof liqiitu murteesse kan yaa'ii irratti murteesse gaafa 23 2008 kan murtaa'e. Achuma irratti yaadni hafanii waliif tiraanspoortii fi dhaabbileen waliif akka agroo, waliif albuudni, waliif tireediin sanaa wal dhaabatan kan gaafas indoorsii goonee baane hojjetaan qabu ture gaafasi. Murtoon gaafa 23 duwwaa 2008 murtaa'ee hojii gaggeessaa inni hojii gaggeessaa qusannoof liqiin ta'ee akka boordiis akka hojii gaggeessaa hojjechaa ture lamaan isaa waan ta'eef akka boordii cheermaatis ta'ee akka boordii akka hojii gaggeessaattis ta'ee hojjechaa waan tureef ani hojjetaa hojii gaggeessaa olaanaa waliif saakkoon ta'ee haadha waan taateef isaan kan haa orgaanaa isaa gootu kan jedhamu ka'ee akkasumatti istiraakcharii dhaabbataa hundeessine waliif miseensi maanni hojii gaggeessaa olaanaa waliif saakkoo pirezidaantii waliif ta'ee haa gaggeessu jedhame. Gaafa 23 2008 keessa ani pirezidaantii waliif ta'ee dhaabbilee warra kana hundumaa karaa qabsiisutti hin deebi'e. So asiin hojjetaa miseensa waliif saakkoo dabaluu cimsuu ture kan hojiin kee ture. Asirraan immoo karaa biraa waliifiin ijaaruu ture waliif warra kaanii. Egaa bara 2008 keessatti dhaabbilee yaa'iin otoo mirkaneessiin itti motiveeshinii koreetiin kan dhiyaate waliif tiraanspoortii waliif agroo ture. Isaan gara dhumaa yaa'ii walii gara lammaffaa waliif saakkoo ala kan isaan dhaabatanii sanaa booda kan isaan dhaabatanii yaa murtoo yeroo sana ture keessatti goone. Bara ji'a jaffaa keessa waliif yaa'ii gaggeessinee booda hojii guddaan ture. Akkaataa kamiin dhaabbilee waliif kana hundumaa dhaabnaadha, akkamitti sirreessinaadha, akkamitti lafa qabsiisnaadha. Akkuma miseensa keessaa iskiin dhaabatu godhee miseensa koree waliif saakkoo warra koreewwan garaagaraa jedhan waliin taane dhaabbilee erga dhaabnee booda gaaffiin jiru dhaabbileen kun lafuma qilleensatti dhaabatan. Maallaqni reezii ton godhiin namuma motiveeshinii maan dhaabne gaafa dhaabnu birriin hin turre inni itti aanee dhufu eentaa gaggeessu ture. So eentaa gaggeessu gaafa jedhamu maaliif dhaabbileen garaagaraa dhaabatee hojii gaggeessaa barbaada, hojii gaggeessaa itti aanaa barbaada, boordii barbaada, miseensa hundeessaa barbaada. Isaan kana hundumaa keessatti gaafa goonu gara jalqabaa yaa'itti aansee maalan godhee piriinsipaaliin muude. Piriinsipaaliin muudee akkuma yaa'iin aangoo sanaa kenneen piriinsipaaliin muudee miseensa waliif saakkoo keessaa namoota ogummaa garaagaraa qaban keessumattuu daayivarsiitii Oromoo eegne. Nu keessa kan turan daayivarsiitii garaagaraa ture, Gujiirraas namni ture, Wallaggarraas, Shawaarraas namoonni hamma danda'ametti daayivarsiitii kana eegne. Akkaataa kamiin dhaabbata kana dhaabna Oromoo fakkeessina jennee itti yaadame. Yeroo jalqabaatiif piriinsipaalii nama meeqa turan sadiin kaa'ee. Piriinsipaaliin jalqabaa Gololchaa Baalliiti. Inni piriinsipaalii waliif piriinsipaalii lammaffaan Warqinaa Guddisaa nama afur ture. Piriinsipaaliin kan biraa Jiinasuu Galataati. Piriinsipaaliin kan biraa Dachaasaa Abdiisaati. Isaan kana sadarkaa hojii gaggeessaatti yaadamee kan hojjetame. Yeroo sana keessatti koreetiin gara koreetti ijaarutti dhufe. Koree dhaabbata kana qindeessan dhufe. Isaan kattaansa itti aantonni haa jiraatan jennee murteessinee keessumattuu Kaanis Guutamaa, Nagaa Tasfaayee, Shimallis Abdiisaa, Shimallis Dhiifamaa, Shimallis Jijoo isaan kana gara koreetti finne. Otoo gara itti aanaan fidiin dura hojii guddaa kana keessatti kan raawwate Jiinasuu Galataati. Aktiivilii yeroo sana keessatti akka kiiloo 6 waan barsiisuu fi barreessaas waan tureef hojiiwwan akka otoo miindaa hin argatiin kaffaltii muraa ture jalqaba kan kaffalamaaf ture. Akka fuul taayimiitti garuu kana qindeessaa kan turre baay'ee kan turre keessa Jiinasuu Galataati. Namoonni natti aanee namni hojjetaa dhufe jedhee yaadu Jiinasuu Galataati waan ta'eef warri kaan 8ffaa 9ffaa keessa finne gara hojiitti. So piriinsipaalii kan erga argannee booda koree qindeessuutti kan ka'e nama 5. Ana wajjin koree nama 5 jalqaba irratti kan koree kana keessatti hirmaanne Ayyaanaa Haayilee, Dachaasaa Abdiisaa, Jiinasuu Galataa, Gololchaa Baallii fi Warqinaa Guddisaati. Isaan kun maal xumuratti xalaan kennee fi piriinsipaala waliif heelzikeerii Warqinaadha, piriinsipaalii konistiraakshii Dachaasaadha, piriinsipaalii edukeeshinii Gololchaadha.
pirinsipaalii waliif tiraanspoortii immoo jireenya galataa goonee isaan kana qabannee vaayisota gara tiraatti finnee umarratti pirinsipaalii waliif agiroo indastirii goonee erga xumuramee booda waliif konistiraakshini irraa vaayisii irraa kaafne Shimalisiin Jijoo finnee bifa kanaan dhufee hundumtuu garuu yeroo tokko keessatti bakka qabate malee hojii hojjechuu hin danda'amne. Maallaqni hin jiru dokumentii ragaawwan dokumentiiwwan dhaabbata keessa galanii ittiin mirkanaa'anii duwwaaf kana goone. Erga kana goonee booda erga isaan bakka qabsiisnee isaan hundumtuu bakka hojii isaanii dhuunfaa jiru dhuunfaa isaanii hojjetu bakka isaanii dhumarratti dhaabbanni erga piroomooshiitti galle keessumattuu arfafaatti kan dhufe Eeliyaas Bantiiti kan gara hojjetaatti dhufe inni gara piroomooshiitti dhufe hojjetaa ta'e Eeliyaas Bantii nama baay'ee beekaa faarfataadha baay'ee nama populaarii ture obbo Guddataa isaatti aansee namni baay'ee hawaasa mobilaas nu godhe Eeliyaas Bantiiti namni nan beeku yaaduma qaba malee koree gaggeessaa asiin walitti qaba booddee asiin pirezidaantii walii fidha malee namni badaa nan beeku yeroo sana baay'ee qal'aa san ture'anii intiniin qabu fooniin jirtu akka kanaa suufiifachuun illee yeroo sana keessatti shamizii maan deemna tishartii maan deemna waan arganne bitannee deemna we are very young almost baay'ee xiqqoo turre ijoollee waan ta'eef namni yaaduma keenya duwwaa jaallate malee waan biraa wanti sana garuu fakkeenyaa fi yeroo haala uffannaa qaamaan illee gaafa akka kana gaafa akkas hin taane namni yaada keessan yaada isin qabdan sinirraa amanee fudhachee sin amanuun kun isin jechuun kun akkamidha ture yeroo san sinitti ulfaanne. Nuyi warra gaggeessinu nutti ulfaatu namatti garuu ulfaachuu danda'a. Nuni yaaduma haasa'aa oolla baqa waanuma nutti dhufee haasa'aa oolla namni nun tuffanne wanti gaariin jiru ijoolleedha isaan kunii yaadni isaanii xiqqoodha galmaan hin ga'uun jedhanii baay'ee namatti hin kofalle. Namni more cooperative ta'e namni jaa'ii galee garaa gaafa waan nurratti hirmaate. Duuba keenya namoota maal godhannee akka Eeliyaas Bantii fa'aa akka Guddataa Gidisaasaa fa'aa kan namoonni baay'een isaan beeku waan ta'eef nuyi keessaa hojjenna. Kan public relation hojjetu isaan kana baay'inaan hojjetu. Keessumattuu nan yaadadha yeroo waliif hin dhaamnee xumurree booda hojjetaa nama 4 taane. Aanaa obbo Guddataa iddoo ishee fi Eeliyaas duwwaa turre. Hundumtuu namoonni waliif irra jiran hundi isaanii hojjetaa dhuunfaa irra jiru. Yaa dokumentii keessa galan faayila keessa galan malee hojii irra hin turre. Shanaffaan namni on off nu gargaaraa ture akka hojjetaa ta'uu hin taane hojiin isaa fuulii jireenya garaagaraa ture yeroo sana keessatti jechuudha. Nama 5 turre yeroo tokko naqamte deemnee dhaabbilee waliif hundumaaf walitti qabuuf maallaqa deemne. Ani pirezidaantii waliif ta'een deeme Eeliyaas immoo corporate affairs dara ture corporate affairs kan dhaabbilee hundumaa irraa mobilize gochaa ture. Naqamte deemnee waltajjii gaggeessina. Torbaan tokko waltajjii gaggeessite gara 540 rees goone waliifif. Hamilee arganne. Naqametti waltajjii gaggeessinee booda namni si anan baay'ee haasama koo beeka malee waan jedhu beeka malee namni Eeliyaas ma ilaala hin jaallata. Inni faarfata gaafa argu namni hundumtuu isaatti amana. Anaan beeku ani waltajjii gaggeessa. Namni baay'ee hirmaate 2008 keessa. Achi naqamtee hamilee gaafa argannu namoonni gimbii deemne gimbiitti waltajjii gaggeessinee achi deeme dambidooloo waltajjii gaggeessine. Anaaf Eeliyaas 2008 keessatti waltajjii naqamtee waltajjii gimbii waltajjii dambidooloo gaggeessine keessatti namoota baay'eetu mobilaayiz ta'e. Achi humna gaafa argannu iddoo hundumaatti waliif mobilaayiz gaafa gochaa deemnu gara ji'a 8ffaa keessa jalqabne mana barumsaa banuu qabna jenne egaa waliif keessaa ni jalqaba. Waliif saakkottaansee hojii kan jalqabne waliif edukeeshinii waan ta'eef mana barumsaa jalqabuu qabna kan jedhamu irratti kaafne. Itti aanaa mana barumsaa gaa otuma sirraa hojjetu Eeliyaas ture itti vaayis jeneraal manaajeriin achi isa ture walakkoota dargeessatti. Ji'a 8ffaa leegal argannee booda birrii hin qabnu garuu maal kaane mana barumsaatti walitti kaane. Gaafa mana barumsaa bannu sayyuu maal kaafna laga xaafuu fi Finfinnee keessatti banne Jamootti. Birrii hin qabnu garuu mana barumsaa walitti deemna. Kan birrii qabu yeroo sana keessatti kan walitti qabatee waliif saakkoodha. Achirratti buna jabanaa jalqabdanii sun ta'uu didee gara waliif qusannaa yookiin waliif saakkootti dhuftan. Eeyyeen. Waliif saakkoon waliif keessaa ishee haadhaa fi ishee jalqabaa akka taate. Eeyyeen. Timtee jirta. Eeyyeen. Mee waliif furra kaanta jajjabeessuu irratti hundeessuu irratti waliif saakkoonni wanta gargaarii qaba waliif furra kaanii. Waliif hundi isaanii qabeenyuma waliif saakkoo jechuun danda'ama. Waanuma haalamnee fi waanuma bira dabaladha. Akkoo duwwaa ture. Kani 2008 irraa qabee maallaqa qabu waliif saakkoo ture. Hojjetaanaaf miindaa kan kaffatu waliif saakkoodha. Obbo Guddataa fi iddoo ishee kan kaffatu saakkoodha.
hojjetaa waliif saakkootu waliifiin hojjeta malee kan biraa iddootiif inni biraan kaffalles hin qabnu. Miindaan waliif saakkoo irraa argamu kan waliifiin hojjechaa turre. Kan hojjetamaa ture jechuudha. Kan biiroo kennee waliif saakkoodha. Kan nama kennee waliif saakkoodha. Kan istaartaappii yookaan mobilaayizeeshinii kan kennee waliif saakkoodha. Isarrayyuu erga leegalaayizii gochuu keessatti kan hundumaa mobilaayizii hamma leegaatti kan maallaqa baasaa ture waliif saakkoodha. Hamma dhaabbanni kun dhaabatetti. Dhaabbilee hunda isaanii jechuudha. Meebii kan amma qoonni waliif saakkoo keessatti waliif albuudaa fi waliif teenestii dheeyana dhaabbatan waan ta'eef qoonni waliif saakkoo xiqqaa ta'uu danda'a. Erga dhaabbataniitu warra waan ta'eef kan dhaabbate. Waliif edukeeshinii, waliif agiroo indastirii, waliif tiraanspoort, waliif konistirakshinii fi waliif heelzikeeriif garuu kanumti kan miindaatti kaffalee gaggeessaa tureyyuu waliif saakkoodha. Kan godhe 2008 keessa yeroo hojjechaa ture keessatti illee oofisiillee kan gargaaraa ture waraqaallee piriintiillee koppiillee kan gargaaraa ture almost waliif saakkoodha. 2008 keessa erga leegaalii fixanii dhaabbileen keenya maallaqa hin qabaatin iyyuu malee gaafa waliif edukeeshinii mana barumsaatti banuutti ka'u kan liqeesseefillee waliif saakkoodha. Gaafa rakkatullee waliif edukeeshinii gaafa teebii dhabuu gaafa kompiitara dhabuu gaafa mana kiraa dhabullee waliif saakkoodha liqeeffachaa kan ture. Keessumatti na yaadadha waliif edukeeshinii fi gara birrii 220 ture kan nuti yeroo sana qindeessinee hundeessatti immoo dispersi goone ergasii deebifnee waliif saakkoo birriin deebi'e malee warra kaan miti warruma waliif edukeeshinii ma jalqaba akaadaamiks akka mana barumsaa baneefiyyuu kan maallaqa guddaa kontribuut gochaa ture waliif saakkoodha. Isaan kaan ergasiiti marsaan kan amma waliif saakkootti dhaqee humna argatee waliif edukeeshiniidha. Barataa muraasa laga xaafootti argatee barataa muraasa immoo jamoo naannoo jarmaddaabaayitti kan inni argatee ergasiiti kan inni mobilaayiz ta'e. Warri kaan already ji'a 8ffaa booda kan isaan of eeyyamayyuu baafachuutti kan isaan kaan. Baay'een isaanii gara kan akka konistirakshinii kan akka heelzii dhumarra kan isaan hojjetaa qaxaratan. Egaa 2008 booda mobilaayiz goonee keessumattuu maallaqa reez gochuutti qabnee booda hojjetaa jalqabaa giruupii irraa fuunee waliif irraa fuunee eelaasiin gara waliif edukeeshiniitti finne inni mana barumsaa baay'ee deemsise. Ergasii gaafa manni barumsaa laga xaafootti bannee jamootti bannee booda erga waliif edukeeshinii lafa qabatee booda gololchaa baallii waamne hojii gaggeessaa waan ta'eef dhaabbanni kun lafa qabateera amma kana fakkaata waan ta'eef gara waggaa tokko erga dhaabbatee booda gololchaa baalliitti finne inni gara waliif edukeeshiniitti jijjiiruutti ka'e hojjechuutti ka'e. Sana gidduutti gara jalqabaa waliif konistirakshinii irra dachaa san hojii dhuunfaasaa biraarra ture waan ta'eef shimallisiin finnee inni baay'ee deemse shimallis jechuu baay'ee deemse erga waliif konistirakshiiniin karaa qabatee risoosii mobilaayiz ta'e dachaa san gara hojiitti finnee umarratti kan warqinaa ture birrii baay'ee reez goone heelzii kan reez goone inni maallaqas risoosii mobilaayiz erga goone dhufellee gara dhumaarratti illee kan dhufe gololchaadha. Sana keessatti egaa maadha namni hundumtuu hojii dhuunfaa isaarra taa'ee yaadni asii bu'uurarra qabu bakka garaagaraa taa'ee garuu waliif mobilaayiz gochaa ture. Maallaqa guddaa reeza godhame keessaa hojii guddaan bara sana keessa hojjetame keessatti waliif hunda isaaniif akkaawuntii banuurraa qabee piriintiirraa qabee risoosii waliif saakkoo ture. Dhufaatii waliif saakkoo baay'ee miidhe risoosii baay'ee sheer godhe waan ta'eef. Namoonni attenshiniin ispiidii ittiin waliif saakkoon guddachaa ture waliif inni kaan hin guddanne ture jalqabarratti. Guddinni waliif saakkoo jalqabara turee fi amma baay'ee kan adda godhe maadha namoonni baay'een attenshini isaanii gara waliif harkaatti geessa waan ta'eef akkaataa dura guddachaa jirutti hin guddanne risoosii sheer godhanii nama sheer godhanii waan baay'ee sheer godhe waliif saakkoo irraa jechuudha sagatti. Guddinni ji'a 4-5 keessatti waliif saakkoo 8 keessatti agarsiise garuu baay'ee haayis ture. Within 1 year no gana nama 900 warra miseensa kan geenye. Within 2 to 3 oton ta'e gara miliyoona 4 miliyoona 5 kan liqeessinaa turan wayita jechuudha. Waliif saakkoon hojii ofiisha dabartee dhaabbilee waliif dhaabura dabartee miindaa kaffaluu dabartee birrii miliyoona 4 oltu liqeeffame yeroo gabaa keessatti namaaf liqii. Dhaabbilee dhaaburra qabdee birrii guddaa namootaaf liqeessuutti hamma miseensa baay'ee horachuutti kan isheen geesse bara sana keessa jechuukooti. Dhaabbileen keenya warri kaan bifa kanaan dhaabatanii namni baay'een ergasii tartiibaan hojjetan bakka qabsiisaa dhufne bifa kanaan dhaabbatanii warri dhaabbileen keenya dhaabbileen yeroo biraa dhaatanii waliif albuuda inni ekspiriyansii baay'ee argate warra kaanirra. Bara 2009 keessa dhaabne waggaa after 1 year of 2010 keessa umma warra kan dhumne garuu waggaa tokko erga warra kaan dhaabbatanii umarratti kan dhaabbate warra shanan keessa agroodha itti aansee kan dhaabbate albuuda. Nama 200 dhaabne. Inni egaa risoosiin akka warra kaan hin rakkanne. Nama 200 irraa birrii reez goone. Kaapitaala birrii miliyoona 14 dhaabate birrii miliyoona 3.5 reez ta'e
akkuma dhaabbateen kan inni lafa bitate lafa kan jiibsamii bitate inni baay'eettiin hojjete qabeenya manni qabu lafa jiibsamii qaba hojjetaas qaba akka sana warra kaanii risoosirratti baay'ee hin dhufne itti aansee kan dhaabbate waldaa aksiyoon daldalaa fi industirii walii fi inni immoo dhaabbilee hundumaa irraa barumsa gaarii barate kaapitaala galmaa birrii miliyoona 2 dhaabate dhaqee otuman turiin gaafuma kaapitaala birrii miliyoona 2 dhaabate birrii miliyoona 300 immoo saartifaayi godhate. Ekspiriyaansiiwwan rakkinawwan dhaabbilee warri kaan argan walitti indastii hin agarre. Dhaabbileen keenya bifa kanaan dhaabatan jechuu barbaade. Mee amma sadarkaa kanatti waliif gara 7-8 irra ga'aniiru natti fakkaata. 8 irra ga'aniiru. Mee akkuma daawwattoota keenyaaf ifa ta'utti tokkummaan isaanii fi garaagarummaan amma waliif trading industry fi waliif construction gidduu jiru tokko miti. Mee garaagarummaan isaa maalidha? Tokkummaan isaanii immoo maalidha? Waliifiin saayinsii qaba. Warri dhaaban beeku sirriitti. Qamara qaba jechuudha. Herreegas qaba, bu'uuras qaba, seeras qaba, siisteemas qaba. Namoonni baay'een fagoo ta'anii gaafa ilaalan tokko waliif hundumtu tokkotti fakkaata. Tokkotti immoo waliif gaafa siqan waliif garaagaraatti fakkaata. Nuyi kuma lama sadii keessatti gaafa dhaabni chaalenjii baay'eetu nu mudate. Keessumattuu bara sana keessatti siyaasni Oromoo baay'ee hamaa ture. Oromoo walitti qabuuf baay'ee rakkisaa ture. Bara ce'umsaati, bara qabsooti, bara lolaati. Nuuni kiiloo 5 jirra. Warri biyya bushaa turan immoo kiiloo 4 jiru. Baay'ee sensitiivii ture. Oromoo nuti kiiloo 4tti walitti qabamna, waltajjii gaggeessina. Hamma sa'a 4 hamma 5 turra. Halkan turra garuu wanta baay'ee nu marse Waaqayyo garuu nu oolcheera malee bara hamaa ture keessa gadhaa waliif kan dhaabbate. Wanti cimina walii keessa jiru hundumtuu inni guddaan saayinsiin dhaabbate. Namoonni baay'een akkatti arganitti yookaan immoo akka tilmaamameti waliifin. Kanaaf waggoota amma kana rakkoosuu danda'eera. Tokkummaan isaanii namoonni waliifin dhaaban baay'een isaanii wal fakkaata. Inni kaan 8 isaa keessa jira, inni kaan 6 keessa jira, inni kaan 5 keessa jira, inni kaan 4 keessa jira. Wanti waliifin qooddatu inni guddaan mul'ata, kaayyoo, cichoomina, siistema jiru sheer godha. Akka lammaffaatti hundeessitoonni walii fi 8 isaa keessa baay'een isaanii wal fakkaatu. Amma yoo naannoo fudhatte 8 isaa keessa hin jira waliif. Dachaa isaa bisaa fudhatte 8 keessa jira. Namoonni immoo 6 keessa immoo jiran jiru. 7 keessa immoo kan jiran jiru. 2 keessa immoo kan jiran jiru. Inni kuni we share common waan ta'e tokko hojjetaa dhaabbataa jiru share gochuu dandeenya. Namoonni baay'een boordii garaagaraa keessa jiru. Anama boordii 3-4 keessa jiru ta'e inni kaan 5-6 keessa jiru ta'e neechariin kaampaanii tokko keessaa gara tokkotti dhufu yaadni tokko dhufu wal fakkaata. So manaajimentii wal fakkaata, walti siiqaa, boordii walti siiqaa, hundeessaa walti siiqaa, yaada walti siiqaa, koomitmentii walti siiqaa qaba waliif. Tokkummaan isaanii kana maqaa duwwaa yookaan maqaa waliif jedhu common share goona otoo hin taane mul'ata waliif keessa jiru kana share kan godhan namoonni baay'een common jiru. So human capital yookaan hundeessaan dhaabbatan keessa jiru baay'een isaa wal fakkaata jechuudha. Common share godha iddoo garaagaraa keessa kan jiru jechuudha. Garaagarummaan isaa legally independent waliif. Dhaabbileen 8 isaaniiyyuu bifa share kaampaanii haa dhaabatan iyyuu malee eeyyama 8 qabu. Hundeessa 8 qabu, boordii 8 qabu. Legal independent hundi isaaniiyyuu. Wanti qaama seerummaatii waliif tokko illee jiru karaa seeraa. Legally independently dhaabate jechuudha. Sektaraan konstituushinii keessa kan jiru eeyyamni isaa, dambiin isaa, miseensi isaa akkas akka kam sektaraatti garaagara. Kan tireedii keessa jiru garaagara. So legally we are totally independent. Yaadaan mul'ataan hundeessitootaan garuu tokkodha waliifin. Namoonni baay'een maal gaafatu ani yoon tireedii keessaa bitte tiraanspoortii keessaa immoo argachuu hin danda'u, yoon tiraanspoortii keessaa bitte edukeeshinii keessaa bitte argachuu hin danda'u jedhu. No. Namni waliif tiraanspoortii keessaa waliif tiraanspoortii keessaa argata. Wanni edukeeshinii keessaa argata. Liabilitiin keenyas akkaawuntabilitiin keenyas akkaataa kaampaanii ta'a malee sheer waan goonuu hin qabnu. So mul'ata sheer goona nama sheer goona malee leegaalii kan mootummaan beeku dhaabbilee 8 hundumaa ofaatti beeka jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Mee dhaabbattoonni kun dhaabbachuun isaanii amma akka sabaatti saba Oromoof faayidaa akkamii agarsiisatti yaadda? Waliifiin gaafa dhaabne we empower Oromo nation economically and socially jenne visioning keenya corporate visioning kadha. Hawaas diinagdee Oromoo cimsuu nation empowerment dha kan nuti qabanne jalqaba irratti yaadne keenya. Oromoon dhaabbata gahaan qabu
yaangii baay'ee qaba, nama barate baay'ee qaba, hayyuu baay'ee qaba, ogeessa baay'ee qaba, garuu risoorsii qabeenya uumamaa baay'ee qaba. Garuu Oromoo walitti dhufee siyaasa hojjeta baay'inaan malee. Yaa frankly Oromoon baay'een isaa siyaasa haasa'a. Jaarraa hedduuf siyaasa haasa'a. Waggaa hedduuf siyaasa haasa'a. Namni gaafa walitti dhufu diinagdee Oromoo keessatti kana goonee impaawer goona kan jedhu muraasa. Yoo dhibeellee sooshaal haasa'a. Waa'ee aartii Oromoo, waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee afaan Oromoo, waa'ee safuu Oromoo haasa'a malee diinagdeen Oromoo akkamitti jijjiiramuu akka danda'u namni baay'een haasa'u. So kaayyoon inni jalqaba waliif ittiin dhaabate akkaataa kamiin hawaasa diinagdee Oromoo jijjiirraadha, guddifnaadha inni guddaan. As keessatti immoo gaheen abbootii aksoo duwwaa sun taane hayyoonni Oromoo shoora taphachuu waan qabnuuf isatti kan irreechuu qote. Dhaabbachuu waliif akkaataa advokeesii yookaan immoo hubannoo namni diinagdee keessatti qabullee jijjiiruu keessatti qooda guddaa taphateera waliif. Dhaabbachuu waliif inni guddaan nu booda nayyaadadhaanii kuma lama saddeet keessa kan waliif keessatti sheer kaampaanii Oromiyaan keessa jirtu waliif turbaa ture yoo keessatti. Kuma lama saddeet yeroo waliif hin dhaabatu saddeettan ja'ansaa erga dhumee booda kan maayikiroofaayinansii dhaan ta'ee fi waldaan aksiyoonaa kan baankii ala Awaash baankii fi kooperaatiivii baankii Oromiyaa alatti Waalqoo alatti sheer kaampaaniin ture baay'ee hin ture. Ergasii Walaabuu Konistiraakshን, Odaa Tiraanspoort, Gadaa Tiraanspoort, Jirraa kan jedhamus amma jira. Dhaabbilee baay'ee amma Goduu sheer kaampaanii maayiniingii irratti kan dhaabbate dhaabbilee baay'ee dhaabbate Oosiit. Baay'een isaanii namoonni baay'ee hiriyoota keenya. Dhaabbilee kana keessa sheer kaampaanii erga waliif dhaabbate kan dhaabbate booda baay'een isaa hiriyoota keenya. We know them, I know them, they know me. Akka Macaatuu, akka Irshoo keessumattuu kan turan ijoollee baay'eetu dhaabbate. Kan Shaggar maayikiroofaayinaansii, Hoorni maayikiroofaayinaansii warri kun kooperaatiivii soosaayitii jechuu kooti baay'ee dhaabbate. So dhaabachuu waliif akka tokkotti advokeesii abbootii sheer kaampaaniin barbaachisaa. Oromoon akka sheer kaampaaniitti yookaan immoo akka dhaabbata daldalaa tokkotti walitti qabuu danda'uuf advokeesii guddaa uumeera. Dhaabachuu waliif keessatti dhoksaan gadi fagoo baay'een isaa namoonni baay'een isaa hin beekan. Oroma keessaa haasa'an baay'een for the past 6 to 8 years haasa'a malee. Akkaataa ogummaa isaatti Oromoon waan barateen deebi'ee hawaasa isaa deeggaruu qabaa, ijaaruu qabaa ture. Inni kun immoo ikonomikaal institutionalize gochuutu baay'ee murteessaadha waan ta'eef dhaabachuu waliif dhaabbilee baay'eef bu'uura ta'eera. Akka waliifitti nuyi dhaabbachuu waliif namoota baay'eef carraa hojii uumeera. Afaan Oromoon haasa'anii hojjechuun, wajjin waa haasa'uun, wajjin waa mari'achuun waliif keessatti jira. Kiiloo 5 teenye, kiiloo 4 teenye, boolee teenye, eessa yoo teenye gaafa waltajjii teenye afaan Oromoon haasa'u. Afaan Oromoo afaan hojii godhatee kan foormaalii hojjechaa jira amma waliifidha. Kun guddinuma afaan Oromoo keessatti illee qooda olaanaa qaba. Konfiidensii qabaatee, ofitti amanamummaa qabaatee Oromoon wajjin dhaabatee gaafa haasa'u biizinasii keessatti waltajjii gaafa taa'u waliif keessatti argeen. Kun namoota baay'eef fakkeenyummaa gaarii ta'a jennee kan keessa hojjechaa ture keessaa afaan Oromoo afaan hojii godha. Akkuma galleen biiroo koo keessatti 2008 keessatti gaafa hojii galu afaan hojii afaan Oromootiin jedha. Afaan hojii mana hojii afaan Oromoo godhatanii barreessanii itti waa ajajanii itti waa tumanii itti waa barreessuun qofti waan gahaadha. Kominikeeshinii gochuun ammoo manaajeroota gidduutti boordii gidduutti hojjetaa gidduutti afaan hojii godhatanii hojjechuun hojii guddaa waan tureef dhufaatii waliif keessatti kontribuushinii guddaatu ture. So kaayyoon isaa inni guddaan akka Oromootti hawaasa dinagdee Oromoo jijjiiruu guddisuu impaawer gochuu waan ta'eef achi keessatti carraa hojii uumuu keessatti barumsuma hawaasa dinagdee kana keessatti hojjechuumtu waan guddaa waan ta'eef inni kun qooda guddaa ilaala karaa biraa. Baay'ee mee sanii manaajera daldalaa fi indaastirii kan waliif irra jirtu amma sa'aatti kana mee dhaabbanni kun sadarkaa akkamiirra jira amma haalli ka'umsa isaa baay'ee bareedaa akka ta'e naan kaastanii turtanii mee har'a maalirra jira borimmoo uummanni kun abdii akkamiirraa qabaa daawwattoota keenyatti gabaabsitanii kana yoon Waldaanii aksiyoo daldalaa fi indaastirii kan hin dhaabate bara 2019 akka lakkoofsa Oromootti akka lakkoofsa biyya kanaatti lachuun fayyadamna waan ta'eef bara 2012 kan inni dhaabate waggaa 3 quxisuudha warra kaanii fi erga dhaabate kaayyoon itti dhaabate waliifiin akkuma isinii kaasee bara 2006 keessa yeroo waliifiin dhaabutti kaane
koree piroojeektii yeroo sanatti walitti qabaa ture. Koreen dhaabnee turre maalaa hojjennu kan jedhu 2006 keessa 2005 keessa dhaabnee yaalaa turre. Achi keessatti geejjiba keetti hirmaachuu, barnoota keetti hirmaachuu, industirii keetti hirmaachuu kan jedhu yeroo sana keewwanne. Gara piroojeektii 14tu taa'e bara 2006 keessa. Yeroo koree piroojeektiin sun kaa'u 2006 keessa piroojeektii sektara hundumaa keessatti hirmaachuu qabna kan jedhuun ture. Yeroo sana keessatti searchiin godha turani akka Meedirook Itoophiyaa kana, Riizoonaa Holdingii kan Jaappaan, Daangootee kan Naayijeeriyaa, warra akka Taataa Indiyaa kana egzaampilii fudhannee nan ilaala waan ta'e yeroo sana keessatti akka kanaa kaampaanii Oromoo impaawer gochuuf kaampaanii barbaachisaa. Maltii sektaraal kan ta'an piroojeektii hedduu kan hojjetan biraandii gaa kan qaban hojjechuu waan jedhu sun bara 2006 keessa jalqabe. So akkaataa hundeeffama isaa keessatti akkuma isin 2008 keessatti gara jalqabaa waldaa aksiyoona sadii dhaabne barnoota konistirakshinii fi edukeeshinii dhaabne itti ji'a lama sadii booda immoo waliif tiraanspoortii waliif agiroo indastirii dhaabne itti aansinee waliif albuuda dhaabne waliif meeshaa kaampaanii. Amma oopshiniin jiru yaadawwan akkanaa mul'ata qabu tokkotti akka nama deemsa tokkotti wanti ganama kaawwanni sun galmaan ga'u qaba. Namni mul'ata arge tokko waan sana tokko galmaan ga'iin taa'uu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Yaadni suni sektara garaagaraa keessa galeerra waan ta'eef sektarawwan hin tuqamne kamtu hafe jennee keessumattuu yaada garoon sana keessatti yaadame keessatti yoo isa hafe hundumaa tokko tokkoon akka jala jalaan goone dhaabbanni baay'achaa deema. Komeen hawaasa keessa immoo waliif dhaabbanni baay'atee kan jedhu jira. Nu bira immoo kan jiru mul'anni waliif hundumtuu galmaan ga'uu qaba, dhaabbachuu qaba, lafa qabachuu qaba kan jedhutti qabna. Nu kan argamu bu'aa yookaan immoo dhaabbata guddachuuf dhiisoo hin taane mul'ata qabna lafa kaawwachuudha. Qaama seeraa fiduu itti gochuudha. Namatti gochuudha kan keenya keessumattuu kan na bira ture. So bara 2002 kana keessatti 12 keessatti yaadni umarratti dhufe dhaabbilee gan akka telekoomii, akka teknooloojii, akka manufakcharingii, akka miidiyaa dhaabuurraa qofaatti iddoo tokkotti fidamee dhaabachuu qaba kan hafan kan waliif warra kaan biratti dhaabanne kan jedhuutiin waliif industirii dhaabachuu danda'a jechuudha. So wantoota dhaabbileen waliif biraa keessatti keessumattuu sektara hin dhaabanne hunda isaan walitti qabee ekspoortii, impoortii, hoteela, hospitaalitii industirii kana keessatti kan hojjeta jennee yaadne dhaabbata kana. So wanti akka waliifitti hojjechuuf karoorfanne guutummaansa walitti industirii kana keessa jira jechuudha. Gaafa dhaabnu waa lamarraa arganna. Tokko mul'ata bal'aa, yaada bal'aa haga ammaatti waliif hundumtuu intarteen hin goone yookaan gara fuulduraatti maqaa waliif intarteen ta'a jedhu hundumtuu waliif industirii keessa jira. Inni kun erga yeroo dhaabu keessatti kaapitaala birrii miliyoona 2 dhaabne namoota haga danda'ametti golee Oromiyaa keessa hunda simachuu waan jedhuun dhaabne koomeen tokko tokko namoonni Oromiyaa guutummaatti hirmaachisaa waan jedhu waan dhufee fi official publicize goone hundeessitu irratti. Publicize goone namni bakka garaagaraa irraatti dhufee akka inni hirmaatu goone keessumattuu Harargee keessa namoota baay'eetu hirmaate, Gujiirra namoota baay'eetu hirmaate, bakka namoota yeroo sana keessatti argachuu hin dandeenye illee kutaa biyyaallee ta'anii akka isaan hirmaatan goone. Achi keessatti namoota gaafa hundeessinu kaffaltii hundumaa guutummaa namni kaffalee xiyyeeffannoon yeroo sana keessatti irra ture hundeeffama isaatti adeemsa seeraa kan hordofu qaawwa kanneen qabaanne qaawwa kaffaltii, qaawwa seeraa, qaawwa hundeeffama kanneen qabaatan irratti hojjetame. Bara 2012 keessatti sana erga hundeessinee booda birrii kaapitaala birrii miliyoona 2 kan nuti dhaabne yeroo sana kaapitaala birrii miliyoona 300 ol guddifne ofishaalii leegaalii aksiyoona akka gurguramu goone gabaatti baafne akkuma baafneen kaayyoon inni jalqaba ture suni manufakcharing industirii xiyyeeffachuu ture. Sababiin isaa baay'een dhaabbilee keessa sarviis industiriidha waan ta'eef primary industries jennu kana qonnaa fi albuudaa fi manufacturing immoo bu'uuradha waan ta'eef waliif construction tajaajila, waliif education tajaajila, waliif transport tajaajila, waliif hojiin tajaajila service sector isaan kun isaanii sector tajaajilaati. Sektarii guddaan biyya kanaaf immoo Oromoo jijjiiruu danda'u immoo sektara qonnaa, sektara albuudaa fi sektara manufacturing kan industiriiti. So waliif ta'e industiriin gaafa dhufu isa guddaa qabate jechuudha sektara lammaffaa. Sektara lammaffaa jechuun manufacturing industries jennu kanadha jechuudha. Namni warshaa qabu hin qotaa galteedha waan ta'eef, albuuda baasaa galteedha waan ta'eef, ekspoortii godhaa maaliif oomisha warshaarraa ba'uudha waan ta'eef, impoortii godhaa galtee warshaaf ta'u waan ta'eef, sektarri biyya jijjiiruu fi uummata jijjiiruu sektara kamidha jechuudha baay'ee karaa biraa manufacturing industries jennu kana warshaadha. Warshaa kana keessatti qorannoo gadi fageenya dhaabbanni kun godhee booda
Maaliif namni warshaa qabu mana barumsaa banuun salphaadha. Hospitaala banuun salphaadha. Kontiraakta ta'uun salphaadha. Warshaa inni bu'uuraa fi inni baay'ee cimaa fi kaapitaala guddaa barbaadu warshaadha. Egaa gara qorannootti gaafa gallu santariin keenya giddu galeessi kan Oromiyaadha waan ta'eef Oromoodha waan ta'eef jennee waan kaaneefi xiyyeeffannoon keenya jalqabaa Oromiyaan maal qabdi maal hojjennaa ture. Namni warshaa dhaabu callume dhaabu saayinsiitiin dhaabbata warshaanii siistemaan dhaabbata qoratamee dhaabbata Oromiyaan maal qabdi ture. Waan gola Oromiyaa keenya qorachuutti kaana. Gola Oromiyaa keessa kan jiru keessaa kan arganne isaan bu'uura kan ta'e qonna kan arganne. Galeen biyya kanaa inni guddaan qonna. Oromoon hin qota parsantii hedduunsaa lafti Oromoo gabbataadha hin qota. So qonna keessa irratti kan jiru warshaaf galtee kan ta'utu baay'inaan argan. Qorannoo keenya keessatti gara qonna qotoo otoo hin taane kan barbaachisu Oromoon qoteera qaba waan ta'eef gatii vaaluu add gochuutu murteessaadha waan ta'eef waan Oromoon qabu sana dabaluutu murteessaadha waan ta'eef qorannootti gaafa gallu gola Oromiyaa hundatti daataa funaannee murtoo irratti galle jechuudha. Achi keessaa gaafa jalqabaa wanti Oromoon qabu tokkoffaan buna. Oromoon kan jechuu warshaa kana warshaa bunaa barbaachisa jechuudha. Abbaan qabeenyaa Oromoon baay'een isaa ta'u kan biraa kan alatti ergu buna dheedhiidha. Kan gatii baasu garuu buna vaaluu addidha. Buna daakama kun akaamaadha kan gatii nama hojjeteef dhaabbata hojjeteef. So warshaa bunaa dhaabuutti galle warshaan bunaa keenya yeroo ammaa kana keessatti magaalaa Burraayyuutti argama. Warshaan kan dheedhii kan barbaachisu Gujii Wallaggaa Jimmaa iddoo warra Harargeetti barbaachisa kan dheedhiisaa kan miicuuf kan daaku. Warshaan roostingiif garuu kan akaa'uuf kan daaku garuu Finfinneetti barbaachisa. Maaliif kutaan biyyaa akaayemaa jabanaamatti godhee dhufa. Inni Finfinnee keessaa garuu hoteelli baay'eensaa vaaluu addii barbaada. Gabaan alaa vaaluu addii barbaada. Gabaa beekuun murteessaadha waan ta'eef warshaan kan Burraayyuutti gochuu dandeenya jechuudha bakka kanatti. Lookeeshiniin isaa Finfinneef naannoo Finfinneef gabaa alaaf kan ta'u karaa biraa warshaa bunaa kan akaamaaf daakudha waan ta'eef parsantii 100 gabaa alaaf akka ta'utti buna akaamaa fi buna daakamaa gabaa alaaf qopheessaa jirra. Warshaan kun Burraayyuu jira. Warshaa lammaffaan ammas warshaa baala shayeeti. Inni kunis magaalaa Burraayyuu jira. Gabaa keessa argamaa jira. Iluu Baaboor keessa gaafa deemnu, Jimma keessa gaafa deemnu shayee arganna baala shayee. Hawaasni baay'een consumption pattern saba kan inni fayyadamu shayee fayyadamu. Kanaafiyyuu namni warshaa shayee keessa jechuun maal karaa biraa maal jechuudha? Guyyaa guyyaatti jireenya namaa keessa oolaa jechuudha. Waliifiin jireenya nama hundumaa keessa galchuun warshaa shayee murteessaadha. Daa'imman shayee dhugee baatii, dargaggoon shayee dhugee ba'aa. Namni hundumtuu moorningii keessattuu eenyu fayyadama old intana yaangi eejiini yookaan kan jiru shayee fayyadama. So shayeen gabaa guddaadha. Keessumattuu akka Indiyaa, akka Keeniyaa, biyyoonni gurguddaan keessumattuu akka Laatiin Ameerikaa keessaa shayee fayyadamu baay'een isaanii gabaa addunyaatti. Han akka Ajaa'ibu keessatti Oromiyaa keessatti West Itoophiyaa kan jiru yookaan immoo Lixa Itoophiyaa kan jiru guutummaan isaa baalli ishee orgaanik tiidha waan ta'eef addunyaatti baay'ee filatamaadha. Itoophiyaan garuu warshaa shayee baala shayee warshaa shayee kadhaabu naashinaal konsepshiniif hin xumurre waan ta'eef kan biyya keessaa fi alatti ergaa jirtu. Garuu addunyaatti baay'ee barbaadamaadha baalli shayee. Gara fuuldura kan oomishamu baalli ishee kan qotu baala kan qabu Iluu Baabooraadha Jimma kan jiru jechuudha. So lafa Oromoo irraa baala ishee kana walitti qabuu dhiisame baay'een isaa hin bada namni Iluu Baabooraa keessatti guddate dhalate baay'een isaa hin beeka jedhee yaada kan Jimma keessatti guddate baay'ee hin beekan jedhee yaada baala ishee baay'ee jira. Kiiloon tokko birrii 2 birrii 3 gurgurama baalli isaa. So qonnuma Oromoo kana ammayyoomsuu caalaa ton taane baaluma ishee kana walitti qabamee hojjechuuf burcheessaadha waan ta'eef baalli ishee waliif kaayyoo guddaa qaba. Inni keessumattuu gabaa biyya keessaafis baay'ee gabaa gahaa jira. Gabaa alaafis dhiyeessuu hin danda'ama. Keessumattuu gabaa Awuroopaaf gabaa Ameerikaatti biyyoonni Awurooppaa Ameerikaa baay'een isaanii baala shayeen oomishanii waan ta'eef gabaa guddaa jira. Biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa irraa fudhatu waan ta'eef gabaa addunyaafis barbaachisa. Gaappii nuti arganne keessattuu godinawwan Jimmaa, godina Iluu Baabooraa, godina Buunoo Beddelleef kan ta'u baala shayeeti. Argannoon keessa sadaffaa kan ta'u maangoodha. Itoophiyaa keessa yoo ilaaltan Naqqamtee gad dabartanii Jimma keessa Gambeellaa, Asoosaa, Qeellam Wallaggaa guutummaa isaa gaafa deemtan gara kibbaa keessa gaafa deemtan maangoo argitu. Maangoon muka maangoo argitu malee maangoon gaafa ga'u keessumattuu gara lixa Itoophiyaa keessatti akkamitti bada. Garuu maangoon lixa Itoophiyaa keessa jiru garuu baay'een isaa dheessaa gadi gaafa agartanii baay'ee maangoo mi'aadha. Kan nama ajaa'ibu keessaa difdifiin maangoo Indiyaa irraa gala. Maangoon Itoophiyaa jira
warri amma gabaatti baasa gurguran garuu baay'een isaanii biyya alaarraa galchu maangoo difdifiisa maangoo juusii kan qabanii kan jiran. So kaayyoon keenya maadhaa qabeenya guddaa lixa Itoophiyaa keessa keessumattuu kan jiru maangoodha waan ta'eef waliif juus faaktoriidha kan nuti hojjechaa jirru kun magaalaa Gimbiitti gara warshaa ijaarsaatti galaa jirra waan ta'eef guutummaa Itoophiyaa keessa kan jiru keessatti difdifiisa hojjennee yookaan immoo sakanii intiraasaa hojjennee gabaa alaaf gabaa biyya keessaaf dhiyeessuuf teknooloojii haaraa galchaa jirra. Kun Itoophiyaadha argannoo argannedha. Argannoon keessa sadaffaan boqqolloodha. Waan Oromoon qabu keessaa inni guddaan boqqolloodha. Keessattuu Wallagga Bahaa keessa gaafa deemtanii Horroo Guduruu keessa gaafa deemtanii ilaaltan gara Qeellam Wallaggaa keessa deemtanii gara Jimmaa Shawaa Lixaa keessa gaafa ilaaltan akkasumas gara Daannoo gara Baakkoo keessa gaafa deemtanii ilaaltanii boqqolloo baay'ee argattu. Kanaaf warshaan boqqollooti kan irratti nuti arganne warshaa boqqolloo dhaabuudha kan qabanne isa kana Wallagga Bahaa keessatti kan guutummaatti bal'inaan kan boqqolloon jiru gara Giddaa gara Guttinii warshaan keenya guddaa ayyaanaati kan jiru kallattii hedduun kan jiru achidha boqqolloo waan ta'eef Giddaa ayyaanaatti kan nuti qabannee jirru. Kan biraa kan arganne warshaa qamadii arganne Oromiyaa keessa Baalee Arsii keessumattuu Shawaa Lixaa Horroo Guduruu Wallaggaa isaan kun qamadii oomishu. Qamadiiwwan kana keessaa baay'een isaanii warshaan daakuu jira. Warshaan daakuu kan jiru garuu baha Oromiyaa irra jira baay'een isaa. Adaamaa Arsiif Baalee irra jira Baaleerree baay'een jiru malee. Kan qamadii baay'ee qotu Baaleedha. Warshaan qamadii garuu Baalee keessa warshaan daakuuf warshaan nyaata garuu baay'ee miti. Adaamaa faatti dhiyaata Finfinneef naannoo Finfinneetti dhiyaata waan ta'eef jechuudha. Warshaan daakuu garuu baay'inaan kan jiru Itoophiyaa irra waan hin jiraaneef keessumattuu qamadiin horroo baay'ee beekamaadha waan ta'eef magaalaa Shaambuutti kan ijaaraa jiru warshaa kanadha. Maal jechuudha Baaleerraa qamadii fi inni kaan Awurooppaa Ameerikaa irraa qamadii fideeti kan warshaatti galchatu waan ta'eef lixa Itoophiyaa kan akkuma jirutti keessumattuu bakka warshaan daakuu hin jirre bakka warshaan sun hin jirretti warshaa dhaabaa jirra. Qabeenya Oromoon kan biraa kan arganne saliixiidha nuugiidha. Saliixii Wallaggaa jedhu saliixiin kun iddoo baay'ee jira garuu nuugiin jira. Isa kanaaf zayitiin barbaachisa. Kanaafuu warshaa zayitii kan jedhutti deebinee jechuukooti. Inni kun amma magaalaa Shaambuutti inni hojjetamaa jira. Gojjam karaa naannoo Amaaraa keessaa fi Wallagga keessaa Jimmaa Shawaa Lixaa walitti qabatee sentee tokkotti kan giddu galeessatti walitti qabanna jennee kan yaadne magaalachittidha. Warshaa zayitaati kan ijaaraa jirru. Warshaawwan kun agiroopoorsiingii jalatti ramadamu. Zayitni nyaatarra oola. Namni warshaan zayitaa kisaaraan qabu. Nama hojjetee fi daakuun nyaata namaati bunni akkasii shayeen akkasii maangoon akkasii. Kanaaf waan Oromoon qabu waan gola Oromoo keessa jiru waan lafti Oromoo biqilchuudha hojjechuudha kan barbaachisu jechuukooti. Warshaan kan biraa itti deemaa jirru warshaa agiroopoorsiingii itti kan deemaa jiru warshaa sibiilaati. Amboon Yamar keessa yoo deemtan karaa Jalduu yoo deemtan keessumattuu Shawaa Lixaa keessa warshaa amma Horroo Guduruutti kan jiru warshaan sibiilli jira. Galteensaa. Warshaan sibiilaa garuu baay'inaan hin jiru. Kaaree 1700 amma magaalaa Ambootti warshaa sibiilaa ijaaruuf deemaa jirra. Warshaan kan amma qabnu magaalaa Bishooftutti warshaa leezarii fi warshaa huccuuti. Boorana keessa yoo deemne Harargee keessa yoo deemne Baalee keessa yoo deemne horii yookaan loon baay'ee arganna. Horii qalma ekspoortii baay'een isaa Dukan Moojoo keessa jiru yookaan immoo leezar warshaa kan jennu baay'een isaa Bishooftuu Moojoo keessa jira. Haga Keeniyaatti deema garuu. Warshaawwan gogaa wajjii wal qabatan jechuukooti. Kana hawaasni horsiisee bulaa keenya wajjii wal qabatee galtee karaa garaatiin deeggarree karaa garaa hojjennee horsiisa kanarratti yoo cimsinee hojjennee warshaa gogaa kanaaf warshaa huccuu kana magaalaa Bishooftutti ijaaruuf deemaa jirra. Akka walii galaatti warshaawwan kun kan hojjechaa jirru namni uffata malee hin deemu uffanni barbaachisaa, caamma malee hin deemu caammaan barbaachisaa. Zayita malee hin deemu buna dhugaa shayee dhugaa zayita ittiin hin fayyadama maangoo hin dhugaa wanti waliif ta'e industirii keessa jiru hundumtu qoratamaa isaati. Waan qorannee waa itti deemudha kan deemaa jirru. Lafa gahaa mootummaarraa karaa Komishinii Investimentii Oromiyaa fudhannee hojjechaa jirra. Ijaarsa warshaa keenya wajjii wal qabatee kan jiru warshaa bunaa warshaa shayee ijaarree hojiitti galleerra waggaa kana eebbisnee almost xumurreerra. Warshaan waggaa dhufuu eebbisuuf deemaa jirru warshaa zayitaaf warshaa nyaataati. Warshaa afur hojiitti galchina jechuudha. Namni waldaa aksiyoonaa gaggeessu mul'ata guddaadhaan gaggeessa saba gaggeessa waan ta'eef warshaa afurii hin hafnu jennee waggaa kana keessa warshaa sadii haaraa isa kaan hojiitti galchaa waggaa sadii warshaa sadii immoo warshaa isa kan magaalaa Gimbii magaalaa Amboof magaalaa Bishooftuu ijaarsa jalqabna.
isa kaan in ijaarraa, isa kaan immoo in xumurraa, isa kaan immoo in eebbisiifnaa, isa kaan immoo hojiitti galchinaa jechuudha. Bifa kanaan hojjetamaa jira kan dhaabbanni kun hojjechaa jiru. Dhaabbata umurii waggaa 3 qabu garuu warshaa 7 qaba amma. Warshaa 7 qaba. Kaapitaala birrii biliyoona 1 kan amanitti ittiin sochoosaa jiru akka waliigalaatti kan warshaawwan kana. Kan kaapitaala uummatarraa walitti qabuu fi karoorfannee kaapitaala birrii biliyoona 300 dha. Almost walakkaan bahaa jirra. Yeroo gabaa keessatti kaapitaala guddaa horatee amanamummaa guddaa horatee warshaa 7 takkaatti humna xiqqaatiin ka'ee waggaa 2 ho'i keessatti warshaa 7 irra ga'e dhaabbanni kuni warshaa qonnaa warshaa kan biraa galteef ta'a waan ta'eef kana haasa'uun baay'ee barbaachisaa miti. Warshaawwan 7 kana karoora waggaa 5 keessatti xumurree hojiitti galchuudha kaayyoon keenya. Waggaa 3 keessatti warshaa 4 yoo ijaarre waggaa 2 walakkaa keessatti warshaa 4 yoo ijaarre waggaa 2 walakkaa keessatti immoo warshaa 3 ijaarree xumuruudha. Waggaa 5 keessatti warshaa 7 ijaarree hojiitti Oromiyaa keessa galchuudha. Waggaa 5 booda garuu karoora marsaa lammaffaa qabannee immoo gara Harargee keessatti gara Gujii keessatti gara Boonaa keessatti warshaa gara Baalee gara Arsiitti immoo qorannoo gaggeessinee ijaarrannee abdii qabna. Warshaawwan waliif kana kan adda godhu warshaawwan baay'een biyya kana keessatti magaalaa keessa jiru. Finfinnee naannoo keessa jiru. Nuyi immoo decentralized industrialization hordofna. Kana jechuun maal jechuudha? Bakka galtee warshaa jirutti deemanii dhaabuudha jechuudha. Gimbiin Finfinnee irraa fagoodha, Shaambuun fagoodha, akka warshaaf magaalaa Amboo fagoodha. Nuyi garuu magaalaawwan Oromiyaa baay'ee isaa warshaa shaakalchiisaa jirra jechuudha. Bakka warshaan hin jirretti warshaa dhaabuu. Inni kun maal fayyada? Keessumattuu bakka naannoo warshaan hin jirretti namoonni nu ilaalanii dhaabbileen garaagaraa nu ilaalanii warshaa akka isaan banan godha jechuudha. Namoonni warshaa carraa hojii warshaa keessatti arganne akka isaan argatan magaalaawwan Oromiyaa keessaa keessumattuu magaalaawwan godinaa carraa kanatti fayyadamanii akka isaan indastiriiwwan isaanii babal'ifatan hin danda'amaayi. Gimbiitti warshaa banuun, Shaambuutti warshaa banuun, Bulee Horaatti warshaa banuun, Baaldaroobitti warshaa banuun hin danda'amaayi kan jedhu kana proof gochuu barbaanna jechuudha. Aarsaa kaffallee gatii kaffallee Oromiyaa keessatti magaalaa Oromiyaa hundumtuu magaalaa industirii akka isaan ta'an. Industiriin Finfinneef naannoo Finfinnee keessatti duwwaa akka hin taane, Dabra Birhaan duwwaa akka hin taane, Baahir Daar duwwaa akka hin taane, Maqalee duwwaa akka hin taane Oromoo agarsiisuu hunda jiraata. Kanaaf deeggarsi karaa garaagaraa jiru amansiisaa waan ta'eef magaalaawwan Oromiyaa hundumtuu giddu gala industirii qabaachuu jiraata. Malee Finfinneemaaf naannoo Finfinnee yookaan Hawaasaa yookaan Moojoo yookaan naannoowwan kana duwwaa industiriitii yoo misoome maayigireeshiniin magaalaa kanaaf baay'ata. Guutummaa Oromiyaa keessaa namni warshaa galuuf as dhufa. Hojii barbaacha as dhufa. Sababiin isaa warshaa hundumtuu jira waan ta'eef jechuudha. Karoorumti mootummaa gara fuuldura jijjiiramuu qabaa jennee amanuti. Kana jechuun bakka industirii, bakka jireenyaa, bakka hundumaa magaalaa guddaadha. Finfinnee naannoo Finfinnee jira waan ta'eef jechuudha. Magaalaawwan Oromiyaa hundumtuu giddu gala industirii yoo ta'an garuu namoonni baay'een achumatti carraa hojii waan argataniif galiin magaalaawwan hin guddata, magaalaawwan hin guddatu, teknooloojiin qonnaawwan garaagaraa, teknooloojiin albuuda garaagaraa dabalaa deema jennee waan abdii qabnuu fi namatu gara industiriin gara magaalaatti deemurra industirii mootummaan gara magaalaa godinaaleetti deemee magaalaa aanaaleetti deemee giddu gala industirii hojjechuu qaba jennee yaan. Abbootiin qabeenya Oromoo illee namoonni biraan irraa argan maal gochuu qabu? Finfinnee naannoo Finfinnee keessatti industirii ijaarama jechuun hin jiraatu. Magaalli Oromiyaa hundumtuu giddu gala industirii ta'uu hin danda'a jennee irratti hojjechuun irraa jiraata. Karoorri keenya gara fuuldura dheeraketti godinawwan Oromiyaa hunda keessatti warshaa banuudha. Akkamitti bantoottan akkaataa qabeenya naannootti. Inni saawwa qabu jira, warshaa gogaa barbaachisaa, warshaa foonii barbaachisaa. Inni aannaniif mijataan jira, akka Salaalee, akka Shashamannee, isaan kun maal warshaa milkiitu barbaachisaa, aannantu barbaachisaa. Iddootti jiibsamii baay'atu jira, akka warshaa Shawaa Kaabaa, warshaa jiibsamii dhaabuu barbaachisaa. Gara Gujii yoo deemne immoo albuudawwan gaggaarii baay'ee jira, warshaa akkasii barbaachisaa. Akkaataa qabeenya Oromoo lafti Oromoo qabutti godinni Oromoo hundumtuu kennaa ofiisaa danda'e qaba. Akkaataa kennaa magaalli Oromiyaaf, aanaaleen Oromiyaaf, naannoowwan Oromiyaa hundumtuu qabu keessatti warshaawwan itti deemnee yoo hojjenne Oromiyaaf Oromiyaa jijjiiruu hin dandeenya jennee abdii qabna warra walii fi bifa kanaan bal'ifnee mul'ata keenya bal'ifnee kaayyoo keenya bal'ifnee deemaa jirra. Akka dhaabbata yeroo gabaabaa keessatti bu'aa guddaa buusanii dhaabbanni kun abdii qabna. Abbootiin aksiyoonaa nu biraa bitanii fi garaa bitan illee sadarkaatti wal aksiyoonii koo laqatutti deemaarra. Sababiin isaa kaapitaala birrii xiqqootiin dhaabbata warshaa 7 ijaaraa jirudha. Warshaa ijaaran immoo warshaa guddaadha. Warshaa sektara guddaa, warshaa sibiilaa, warshaa huccuu, warshaa zayitaa kun maal ta'uu danda'e piroojeektiin tokkoon isaa warshaa birrii hedduutti galfamuu hin danda'a waan ta'eef namoota aksiyoona bitaniif qabeenya guddaa dhaabbanni horachaa jira. Namoota ganaan bitannee fi Oromoo yoo amane bana nama rakkisu. Yoo sin amaniin garuu rakkisaadha. Otuma sin amaniin garuu Oromoon si amana. Oromoon ofitti badaa hin dhibaa'u.
isa hojjetuufitu dhibaa manaajimentii dhibaa warra barateetu dhibaa waan ta'eef jechuukooti namni hojjechuuf tokko murteessaadha inni immoo aakshinii barbaada. Kanaaf hawaasa keenya keessa kan jiran namoonni baay'een kan magaalaa keessa baadiyyaa jiran warshaa ijaaraa jirra waan ta'eef koottaan wajjin ijaaraadha. Bu'aa gaafa buufnu waliif hiranna Oromiyaa garuu waliin ijaarra kan jedhu qabna kan keenya waliif tireediini yeroo muraasaaf na keessatti aksoona qabnu keessatti namni baay'ee bitatu akka namni hirmaatu baay'ee hin barbaanna. Oromoo qonnaan bulaa wayya diyaasporaa Oromoo wayyaa man jedhee yoon dubbadhee egaa warra diyaasporaa akkanaan koman hin barbaada. Ni diyaasporaas ta'ee sin beeku dhaqee sin beeku Oromiyaa magaalatti guddadhee siman jira. Hirmaannaan diyaasporaa Oromoo waliif keessatti qabu baay'ee nama gaddisiisa. Biyya teknooloojii keessa kan jiru Awurooppaadha. Biyya teknooloojii keessa Ameerikaadha. Biyya teknooloojii kan Eeshiyaa keessa jira. Biyya guddate keessa namni jiru tokko dhaabbata warshaa ijaaraa jiru teknooloojii barsiisuu maallaqaan deeggaru teknooloojiin garuu diyaasporaa Oromoo irraa eegama. Gaafa gadi baanu garuu kan nurraa bitu qonnaan bulaa Oromooti. Waldaalee hojii gamtaa Oromooti. Hawaasa Oromoo isa kan baadiyyaa jirtu magaala caalee argamaa jira. Ganaa warri magaalaa keessaa waa'ee warshaa na gaafatu fakkeenyaaf hammachuu kooti. Otoo qonnaan bulaan faayidaa warshaa beeku warri diyaasporaa warri magaalaa keessaa garuu hirmaan isaanii baay'ee gadi bu'aadha. Kanaafuu wanti nuti gochuu dandeenyu balbala banneerra dhaabbata guddaa dhaabneerra instituushinii Oromoo jijjiiruu danda'u dhaabneerra warshaadha. Inni yaada qabu yaada fidee haa dhufu. Inni maallaqa qabu maallaqa fidee haa dhufu. Inni teknooloojii qabu teknooloojii fidee haa dhufu. Balballi keenya banaadha. Kanaaf keessumattuu diyaasporaan Oromoo fi Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru. Asuma kiiloo 4 teenyee Oromoo magaalaa Finfinnee keessa nuyi gaafa miidiyaa hedduutti baanu kutaa Oromiyaa golee garaagaraa nu gaafatu Finfinnee keessaa dhiisanii. So Finfinnee kan taa'u hojiin keenya inni guddaan qonnaan bulaa nu barsiise, hawaasa nu barsiise, abbootii nu barsiise kana deebinee ijaaruu magaalaa Oromiyaa yaadachuu, baadiyyaa Oromiyaa yaadachuu tu barbaachisaadha jennee waan dhabannuuf warri magaalaa Finfinnee jirtan, warri diyaasporaa Oromoo Awurooppaa Ameerikaa keessa jirtanii mee balbala keenya rukutaa jechuun barbaada'anii kanaaf komeenii diyaasporaa qabullee guddaadha. Isa yeroo biraa diyaasporaa matti deebinee haasa'uu yookaan karaa mijeeffachuu wayya. Garuu erga balballi kee cufamee garuu diyaasporaan keessumsiisnu. Erga qonnaan bulaa Oromoo waldaalee hojii gamtaa Oromoo qonnaan bulaan ijaare, yuunanii qonnaan bulaan ijaare erga waliifiin ijaaraa jira ta'eeti bor erga balballi waliifii aksumas gurguree fixee booda diyaasporaan Oromoo maal hojjetan dhufan. Waan hojii hojjetu qaban yaannu waan ta'eef bakka waliif ittachuu kooti. Kanaafuu diyaasporaan Oromoo kirmaatu barbaanna, hayyuun Oromoo kirmaatu barbaanna. Mul'ata guddaan nu bira jira, yaada guddaan nu bira jira. Garuu ammayyuu nuti ijoolleedha. Namoonni baay'een maltii miiliyoonii akka qabanitti barbaada, biiliyoonii akka qabanitti waliif barbaada. Manaajimentii waliif garuu akkamittiin akka waliif hin cimsaa jiru nutu beeka, akkamitti aarsaa kaffalaa akka jiru nutu beekna waan ta'eef gaafa haasofnu waliif wagga namni baay'ee ilaala. Namni keessa beeku garuu namni jalqabbii waliif irraa qabe haga ammaatti keessa jiru garuu chaalenjii baay'ee keessa dabarreetti kan asiin geessifne waan ta'eef hirmaannaan baay'ee murteessaadha kan jedhuman yaada qaba. Dhaloonni dhalootatti dabarsee hin kenna mul'ata. Namni namatti dabarsee hin kenna mul'ata. Waliifiin garuu yoo hojjenne dhaloota jijjiira. Yoo hojjenneef uummata Oromoo jijjiira. Yoo hojjenneef instituushinii dhaabbata Oromoo dinagdeen tokko cimaa ta'a. Waliifiin gara dhaabbilee garaagaraatti kan bubbutan jiru. Namoonni baay'een dhaabbanni baay'een hin bubbutu achi butu gara siyaasa kanatti butu achi butu. Waliifiin kan dhaabbata sekulaariidha. Oromoo kamiyyuu keessa kan jiru hirmaachuu danda'aadha kan nuti qabnu ammas kaleessa ejjennoon namoota baay'ees ta'uu danda'a namoota muraasa ta'uu danda'a ejjennoon siyaasa kamillee hordofuun barbaadu waliif. Oromoon gaafuma label ta'a. Gaafuma hojii jalqabu dhaqee waa'ee isa biyya bulchutti deemaa yookaan immoo mootummaa mormutti rakkata. Isuma dhufetti hirkateetti deemuu barbaada. Inni dhaabbata cabsa. Dhaabbanni diinagdee of danda'e yoo deeme deeggarsa mootummaa gahaa yoo qabaate deeggarsa uummataa yoo qabaate hin guddata hin jabaata jennee waan dhabdannuu fi ejjennoo guddaan waliifiin ammatti hin geessine siyaasa kamitti maxxansuun barbaadu waliifiin. Ejjennoo siyaasa kamillee qabaachuu danda'a Oromoon kamillee. Maaliif kana qabatte kana qabachuu jechuu hin dandeenyu Oromoodha. Akka Oromootti garuu ejjennoon siyaasaas keessumsiisna amantiis keessumsiifneetii hojjechuun irra jiraata waan jedhu abdii qabna. Haga ammaatti ejjennoon bira jiru kana namni ejjennoo jijjiirratti yoo jiraate qalbii jijjiirratu ejjennoo waliif kana miti waan ta'eef ka'umsi waliif sana miti waan ta'eef kaayyoomti guddaa waliif sekulaar kan ta'e dhaabbata Oromoo tokko ejjennoo siyaasa kamillee kan hordofne jennee ejjennoodhaan kan kaanee fi warri mootummaan taanes warri kallattii garaagaraa siyaasa garaagaraa hordofullee bifa kanaan nu bataa ture jedhee yaada amma ammaatti kan jiru. Borullee dhaloonni nurraa dabarsee fudhata jennee yaadnu ejjennoo siyaasa kamii walitti Oromoon dinagdeen cimuu qabaadha kaayyoo waliif waan ta'eef kana hubattanii akka hirmaattan baay'ee waamicha isinii goona. Akka walii galaatti kana fakkaatan du. Mee dhumarratti wanta isin hin gaafatiin yookaan yaada
qabaatan asumaan akkasiin ibsatanii fi carraasanii kennaa itti dabalellee waa'ee miidiyaa keenyaa kanallee naasofne mee asirratti gabaabsaatii waan jedha. Waliif miidiyaan yaa'u kan jalqabe waliif ta'e indastiriidha. Karaa keenya akkuma dura masinii kaasee waliif ta'e indastirii malti sektaraaliidha. Sektara hundumaa keessatti hirmaata. Akkuma maqaasaa daldalaaf industiriidha. Daldalaaf industiriin daldalli bal'aadha. Industiriin bal'aadha. Galaana jechuudha. Keessa gara barbaadetti deemuu hin dandeenye gara bu'aa buusetti keessa tokkodha. Hojiin miidiyaa keenya tokkodha. Akka dhaabbata dhaabamuu qabu akka piroojeektiitti yookaan immoo akka tireedii tokkotti tireedneemii tokkotti itti jalqabnee jirra. Gara fuulduraatti miidiyaa kana guddisuu, cimsuu, jabeessuu barbaachisa. Kaayyoon miidiyaa kanaa ni guddaa jedhee kanani akka kiyyatti ibsuu barbaadu. Ammas odeeffannoo diinagdee kennuudha. Gaheen miidiyaa ni guddaa odeeffannoo hawaasaaf kennuudha, barumsa kennuudha. Leenjii kennuudha hawaasaaf waan namni irraa baratu qabaachuudha. Waan diinagdee Oromoo cimsuu danda'uuf gola Oromoo keessa jiru gadi baasanii uummataaf ibsuudha. Kun immoo beekumsa irraa jalqaba. Namni waan beeku kan muuxannoo sarraa kan namaaf ibsu keessumattuu afgaaffiin keenya kana wajjin wal qabatee jira waan ta'eef namni waan mudannoo sarraa waan namni baratu jira waan ta'eef wanti karaa miidiyaa baratamu keessumaayyuu diinagdeen karaa monetarii vaaliyuu isa jennu kan maallaqa duwwaamte kan inni ibsamuu danda'u. Ogummaan garaagaraa maallaqadha. Biyyoonni guddatan baay'een isaanii maallaqatti jijjiiru waan hundumaa isaa. Oromoon garuu waan qabuyyuu maallaqatti jijjiirate hin qabu. Aanuma qabuyyuu gola isaa qabus maallaqatti jijjiiranne waan ta'eef wanti gola Oromoo hundumtu maallaqa. Akkaataa kamiin gadi baafamee hawaasa Oromoo barsiifamee ittiin akka hojii jiruu danda'u ittiin akka guddisuu danda'u miidiyaan baay'ee murteessaadha waan ta'eef waliif miidiyaan waan ogummaa namni keessa darbee muuxannoo namni darbee karaa diinagdeetti cimuu danda'u ogummaan namaa cimuu danda'u beekumsi namaa cimuu danda'u namni namarraa baratuuf miidiyaan kun cimee itti fufa. Karaa kana aartiin yoo diinagdeen deeggarametu aartiin guddata. Aartiin Oromoo maallaqatti jijjiiramuu qaba. Otoo safuu isaan jijjiiratiin, sona isaan jijjiiratiin, aadaa isaa, aartii isaa akkuma jirutti ta'ee afaan isaa ta'ee garuu yoo koomershaalaas ta'e yookaan maallaqatti jijjiirame malee namni aartii sana hojjetu keessa hin turu. Rakkoomti aartii Oromoo keessa jiru sanadha. Aartistiin Oromoo ani akkan beekutti sooressa dhee yaadu amma. Aartistiin biyya biraa garuu maltii miiliyooniidha. In miiliyoonsi in biiliyoonsi hojjeta namni biyya biraa biyya Awurooppaa Ameerikaa keessa aartiidhaan. Kan keenya garuu Oromoo aadaa Oromoo guddisa, safuu Oromoo guddisa garuu hiyyeessa aartistiin Oromoo. Karaa ittiin diinagdeen Oromoo guddatu keessaa tokko aartiin gaafa dubbatamudha waan ta'eef aartiif iddoo guddaa kenna kan miidiyaan waliif miidiyaanii aartii keessa fayyadamne aartii Oromoo safuu Oromoo aadaa Oromoo guddisa afaan Oromoo guddisa garuu ittiin diinagdee Oromoo cimsuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef miidiyaan keenya kana hojjeta. Ammaaf situ irra jira cimsitee waahileewwan hedduu jaalleewwan hedduu dabalattee miidiyaa kana ijaaruun immoo gahee warra miidiyaati. Inni gaggeessummaa laannaa bagata ramannaa yaada sana akka inni gadi bu'u goona kan hojjetu immoo ogeessa kana cimsanii jabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Akka wanti hafe jedhee ani yaadu dhaloonni kuni akkasumatti akka waanuma qilleensa irratti qabatamu duwwaa akka ta'e hin hafnee fi waan gad dhaabbate tokko karaa hundumaa barbaachisadhee yaada. Siyaasni qofti buddeen ta'u namoonni tokko siyaasni buddeen fidaa jedhu yoo siyaasni Oromoo deebi'e yoo siyaasatti Oromoon tasgabbaa'e yookaan immoo Oromoon siyaasaan gaaffiinsaa yoo deebi'e diinagdeen Oromoo deebi'e ni yaadu. Garuu akka diinagdeen siyaasa utubuu beekuun immoo baay'ee murteessaadha. Biyyi hiyyeessa yeroo hundumaa siyaasa hojjeta. Biyyi hiyyeessa yeroo hundumaa isa qaburraatiitti kan inni kadhatu. Hambilisa si baasu isa maallaqa qabudha, kan humna qabudha, kan ikonomikaalee paawar ta'etu bilisa si baasa. Bilisummaallee namni eeggatu biyya Awurooppaa Ameerikaa irraa dhufee na deeggaree bilisummaa na baasa namni baay'ee ni yaada. Oromoon wanta qabu kanatti yoo fayyadame garuu ofii bilisa ta'a. Gabrummaa kan namatti fidu qabeenya Oromooti kan gabrummaa namatti fidu waan ta'eef wanti lafarra jiru Oromoo keessa jiru isatu deebisee diina sitti ta'a. Afrikaa keessatti keessumattuu biyya Afrikaa wanta lafa keessa jirutu deebisee siyaasatti ta'a. Warqeen lafa keessa jira, albuunni gahaan lafa keessa jira, innumti deebi'ee siyaasa Awurooppaa fi siyaasa Ameerikaatti ta'a. Gaafa of dandeessee qabeenya keetti bulchuu dandeessu garuu gaafa cimtu garuu gaafa of ijaaramtu garuu bargeeniin paawuriin kee yookaan humni ittiin waan tokko hojjettuun cimaa deema. Keessumattuu dhaloonni kun nu dabalatee dhaloota keessa jirra waan ta'eef
akkaataa ittiin Oromoon dinagdeedhaan ijaaramu barsiisuu guddisuu hojjechuun barbaachisaadha. Inni achi keessaa immoo inni guddaan dhaabbata. Warri development economics baratanii keessumaa nama development economics baradhe dinagdee misoomaa baradhe waan ta'eef rakkoon Afrikaa inni guddaan dadhabina dhaabbileetii jenna. Afrikaan dhaabbilee hin qabdu jenna. Keessumattuu warra Eeshiyaa keessa biyyoonni hiyyeessi baay'een jiru, biyyoonni Awurooppaa keessa baay'een hiyyeessi baay'een jiru, Awurooppaa keessa baay'een biyyoonni Laatin Ameerikaa keessa baay'een isaanii kan jiran rakkoon keenya guddaan rakkoo dhaabbataati. Ameerikaa fi Awurooppaan Afrikaa gaafa koloneeffatan dhaabbata ofii isaanii dhaabbatan malee dhaabbata Afrikaan balleessan. Humna kanneen qabaanne godhan. Koloniin Awurooppaa fi Ameerikaa siyaasa duwwaa hin turre. Koloniin karaa luutingii kan qabeenya Afrikaa saammachuu waan ta'eef dhaabbata Awurooppaa fi Ameerikaa fakkaatu dhaaban malee dhaabbata Afrikaa fakkaatu hin dhaabne. Kanaafuu rakkoon keenya inni guddaan dhaabbata dhabuudha. Dhaabbata gahaa, dhaabbata cimaa, dorgomaa kan ta'e biyya irratti addunyaatti dorgomaa ta'e Oromoon qabaachuu qaba. Maaliif karaa dhaabbataatti kanatti gurgurtu kanatti bittu? Dhaabbata cimaatu biyya sii ijaara, dhaabbata cimaatu infiraastirakcharii sii ijaara, dhaabbata cimaatu bishaan ibsaa daandii sii galcha, dhaabbata cimaatu qabeenya kee seeraan sii qaba, dhaabbata cimaatu humna kee sii cimsa, mana barumsaa sii ijaara, bishaan sii baasa, waajjira fayyaa sii ijaara. So akka Oromootti dhaabbata ijaaruun baay'ee murteessaadha. Dhumarratti yaadniif qabu ni akka waliifitti aga dandeenya umurii kanatti haa xiqqaatus haa guddatus waan dandeenyu kontribuut goonee dhaabbata dhaabneerra. Kanaaf bira guddisuun qabu Oromoodha. Wanni itti nuyi duwwaan ganamaas galgalas kaanee waliif jennu jiraachuun sana jiraatu. Orri dhaabbata dhaabneerra dhaabbata kan guddisuu kan qabu immoo kan qabeenya qabu, kan beekumsa qabu, kan ogummaa qabutu dhaabuu qaba. Kan akka waliif ekspiraansii waliif dhaabbilee biraa dhaabuuf illee baay'ee gaariidha. Dadhabinni maaltu jira waliif keessa, ciminni maaltu jira jedhamee riisarchii gahaa barbaada. Oromoo keessa abbootii aksiyoona guddaa kan nama qabu waliif gara waliif walitti hidhanii gara 50 nama 30 40 waliif keessa jira. Baankiilee Itoophiyaa keessa jiran keessatti kan akka Oromoo waliif nama qabu hin jiru. As keessatti namni qorannoo gaggeessuu barbaadu qorannoo gahaa gaggeessuu danda'a. Ciminni waliif maali? Dadhabinni waliif maali? Eessatti kufne? Eessatti kaane? Yoo jenne dhaabbilee Oromoo kanaan booda dhaabataniif ekspiraansii gahaa, muuxannoo gahaa ta'uu danda'a waan ta'eef kan akka waliifii fi kan waliif caalu dhaabbilee Oromoo baay'een dhaabachuu qaba kan jedhu asuma dhaamsa godha barsuun barbaada. Dhaabbata dhaabuun jiraata. Dhaabbanni waliif Oromoo keessatti gana baay'ee dhaabachuu qaba. Dhibbootaan kumootaan dhaabachuu qaba. Institushaalnitu kan dhaabbatatu biyya jijjiirraa erga jennee dhaabbata cimaa nu barbaachisa erga jennee dhaabbata diinagdee gahaa barbaachisa jennee Oromoo miliyoona 70 oliif kan barbaachisu dhaabbata 3 4 yookaan 10 20 miti. Dhaabbata 1,200 barbaachisa. Stroongii kan ta'e cimaa kan ta'e Oromoo barbaachisa. Isa kanarratti muuxannoo waliif qabu dhaabbata dhaabuu irratti baay'ee rakkoo dhaabbata dhaabuu hin qabnu. Rakkoo guddisuu yoo rakkoo rakkoo cimsuu yoo rakkoo hubannaa nu hubate malee haala kanarratti cimsinee jabeessinee hojjechuu nu barbaachisa jennee abdii qabna. Isa kanarratti waan ogummaa keenya waan akka barannetti waan muuxannoo keenya qooduuf balballi keenya banaadha. Warra dhaabbata dhaabuufis dhaabbata dhaabuun akkuma keessumtuu sheer kaampaanii paabilikii ta'e dhaabuun gatii nama kaffalchiisa. Akkuma irra keessa ta'anii manaajara ta'anii boordii ta'anii hojjetan miti dhaabbata dhaabuuni. Isarratti hubannoo muuxannoo jiru sheer waliif goona keessumattuu waan waliif irraa baratame kan waliif dachaa baay'eetu cimu tokko dhaabuutu baay'ee murteessaadha yaada. Waliifin chaaptarii qaba. Abbootii aksiyoona gahaa qaba. Warrumti amma jiru iyyuu guddisuu hin danda'a waliif yoo namni irratti walii galee yoo hawaasni keessa jiru kun yoo cimee yoo maallaqa isaa rees godhee muuxannoo isaa walitti da'ee manaajimentii seeraa yoo qabaate sirnaan yoo gadhaabne dhaabbilee waliif 8 isaanii iyyuu guddachuu carraa bal'aa qabu. Maali namatu maallaqa fida malee maallaqni nama hin fidu waan ta'eef jechuukooti. Namni dhaabbata keetti yoo sii amane waan qabu sitti kenna waliin qooddatta waliin bu'aa fidda waan ta'eef waliifin kana booda abbootiin aksiyoona inni qabu guddisuu hin danda'u. Kan kana alaa garuu dhaabbileen barbaachisan akka waliif kana baay'ee Oromoof barbaachisadhee yaada. Inni kana booda dhaabachuu qabu garuu koppii peestii ta'uu hin qabu. Dhaabbilee waliif irraa baay'ee koppii peestii ta'an baay'eetu jira. Kofallee madabarraa ji'a 3 ji'a 4 turuu yookaan waggaa 1 waggaa 2 turuu kollaapsi godhu. Mul'ina ta'u. Yookaan immoo koppiin ta'u pestiin ta'u akkuma suuqii Itoophiyaa keessa jechuudha. Gaafa tokko asitti suuqii banu tokko ittaansee banaa jechuudha. Inni tokko gaafa kaafee banu tokko ittaansee banaa jechuudha. Maarket sheerii godhachumatti achumatti wal dadhabsiisu lamaan isaanii waan ta'eef jechuudha. Mul'an oriijinaal isaa barbaachisa. Kanuma abbaa isaa barbaachisa. Abba mul'ataatu yaada kenna kallattii kenna malee namni dhufee mana kee siin bulchaa yookaan immoo kallattii siin kenna siyaasachuu hin danda'u waan ta'eef namoonni dhaabbata dhaabuu barbaadan
waldaa aksiyoonaa haa ta'u waldaalee biraa dhaabuu kan barbaadu muuxannoo gahaatu dhaabbilee waliif ala keessa jira waan ta'eef isa kanarratti maal kuftanii maalatti dadhabdanii eessa dadhabbiin keessa jedhee irraa baratee fooyyeffatee dhaabbachuu qaba malee calluma jedhee dhokatee dhaabbachuu qaba jedhee yaadu. Kun mul'ata koo caalaa gorsa kooti akka nama barumsa diinagdee bara tokkottis akka nama waggaa 8 waggaa 9 waliif kee ture tokkottis akka nama waliif hin dhaabe tokkottis akka waayilawwan wajjin qabsoo diinagdee kana goone keessatti warrattis qabsoofnee dhaabbatis qabsoofnee irra waan ta'eef jechuudha. Inni suni nuyi akka jijjiiramu nu godheera keessumattuu akka cimu nu godheera waan ta'eef waldaan aksiyoonaa gaafa dhaabdu warrattis hin qabsooftaa ofirrattis hin qabsooftaa bukkee keettis hin qabsooftaa. Sababiin isaa kan sirraa kuffisu baay'ee jira, kan si cimsu baay'ee jira waan ta'eef walitti qabsoo'uun dirqama kee ta'a waan ta'eef qabsoon isuma paartii siyaasaa duwwaa miti jechuudha. Dhaabbanni qabsoo barbaada, illii barbaada, reziilensii liidarshiipii barbaada, cimsuu barbaada, dhaabuu barbaada, utubuu barbaada malee har'uma kaatee har'a dhaabbata dhaabee bor bu'aan buustu. Sisteema barbaada, risoorsii barbaada, ogummaa barbaada, koomitimentii barbaada, danda'uu barbaada. Amala nama hedduu argita. Dhaabbileen dhuunfaa hojjetaa masa duwwaa bulchu. Isa kan saantu bulchaa waan ta'eef nuyi abbootii aksiyoonaan bulchina. Yaadaan bulchina, naman bulchina, boordiitiin ajajamna. So dhaabbata waldaa aksiyoonaa uummatatti pablisaas ta'e banaa ta'e bulchuun baay'ee cimaadhaa fi dadhabsiisaadha. Achi keessatti garuu ekspiriyaansiin argamu baay'ee guddaa fi jira waan ta'eef otoo qabsaa'uun bakka barbaachisu qabsaa'anii akka dhaabbanni hin kufnetti ijaaranii uummatatti pablisaas godhanii deemsuun baay'ee murteessa jedhee yaada. Yaadni karaa qabu kanaan koo kanuma handuu. Yeroo bareedaa qabaannee baay'ee ulfaadhaa galatooma. Galatoomeetis. Jabaadha. Daawwattoota keenya turtii nuti hojii geggeessaa waliif trading industry obbo Ayyaana Hayilee wajjin taasisne akka irraa barattan, akka itti gammaddan, akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Torbaan keessumaa biraa amma qabannee walitti dhiyaannutti qopheessaan qophii kana Anaandoo Geetaachoo ogeessi kaameeraa keenya Amaanuel Waaqtoraa ture. Torban gaarii.